السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوتك كينيا كان سجلي أسرت لجسم كوني نما أجيتشان التمرت فميدا كان سجلي المعجدت لجسم أجيتشا سعودي عربيان الرتي مرتسني إيجا كابجمسا في دعوتك كينيا كن أبصا شرب بيرمودام بكما سوشيال ميديا الرتي بيا به دلقت جوداف رورو مسكينما بقاچودان بيالا كنتوري اوبسا كجدمو موتمان سعودي عربيا دا دوائرت مرتسودان منا هدا خيستي دوائرت مرتسودان خميسا دنگدادا غرا هادا إسا دولته بلبلته دامت بجچودان غرا هادا سات بلبلچيسني ogguu dhaamsa dhaammatu salaatul gaa'ibin na salaachisa masjida hundarratti jee dhaamsa isaa dabarsee ture jechuudha. Namni duutii akkanaa kun du'a milkiitii du'a khasaaraa miti jechuudha. Osoo shaahadaa danda'anuu du'a dingataa miti. Rabbi rahmata haa godhuuf jenna. Lammiilee Itoophiyaa 48 irratti adabbiin du'aa murteeffamee jira jechuudha. Osoo ummaa isaa yookaan haadha isaatiin haasa'uu haatis haasa'uu dadhabdee abbaatti kennite abbaanis fuudheetuma haasa'uu dadhabee walumaan rabbi nu haa ajjeesu yaa ilma kiyya jechuudhaan imimmaan ija isaa keessa guute jechuudha. Haadhaaf abbaa isaatiif jajjabinaa fi obsa rabbi haa kennu isaafis immoo jannata rabbi haa kennu jenna. Lammiileen Itoophiyaa kan Saudi Arabiyaa keessa jirtan hundi keessan wantoota adabbii du'aa namatti murteessan irraa of eeggachuu qabdanii keessumattuu baala sammuu adoochuu kanneen akka shiishaa fi waan biraafaa jimaallee keessa galchuu dandeenya. Kanneen waan baala sammuu adoochu wantoota sammuu adoochan yoo harkatti qabamee daangaa irratti gaa osoo fe'anuu osoo baatanuu yoo harkatti qabamee kun adabbii du'aa namatti murteessisa jechuudha. Namni mootummaa tuttuqee fi waraana mootummaa Saudi Arabiyaa keessatti namni tuttuqellee ajjechaa du'aatu irratti murteeffama. Kanarraallee of eeguu qabdan jechuudha. Seeruma biyyattiin kaa'atteedha waan ta'eef seera islaamaati. Seera biyyattiin kaa'attee kanneen amma dubbanne amma asis kan sadaffaadha nama ajjeese nama lubbuu namaa tokko baase ajjechaatu irratti murteeffamaa. Kanarraallee of eeguu qabna jechuudha. Yoo maatiin gumaa jedhe malee ajjechaatu irratti geggeeffamaa jechuudha. Kana afuraffaadha wanni ammas irraa of eeguu qabdan nama saamu zaraafi yookaan shiftaa nama saamu ajjechaan Saudi Arabiyaa keessatti itti murteeffama jechuudha. Kanarraayis of eeguun barbaachisaadha. Lammiin keenya Itoophiyaadha wanta acha keessatti du'a namatti murteessurraa of eeguu qabna jechuudha. Egaa kan shanaffaadha namoota shirkii adda addaa hojjetan shirkii gurguddaa namoota mul'isanii hojjetan irrattis ajjechaan yookaan immoo adabbiin du'aa ni geggeeffamaa seera Saudi Arabiyaan kaayattee deemtu keessaa jechuudha. Kanneen reefuu yookaan immoo dubbannee dabarree kanaa fi kan biraallee ni jiran jechuudha. Of eeguu qabna. Waan seerri tokko ittiin kaa'amee jiru seera biyyi takka kaa'attee jirtu tokkorraa of eeguu qabna. Lubbuu keenya baraaruudha qabna jechuudha. Osoo namni badiirra jiru osoo namni badii meeqa keessa gangalatu kun khaatima nama balleessudha jechuudha. Osoo badiirra jiranuu ogguu alaamaa du'aa argan toobaan namarraa waan hin qeebalamneef yeroo malee lubbuu namatti jarjarsuudha waan ta'eef kanneen amma dubbannerraa of eeguun walumaa galattuu seera jiru qorachuudha qabna jechuudha. Waan ajjechaa namatti murteessu roobni osoo irroobin galaana marsanii jetti Oromoon jechuudha. Osoo roobni irroobin galaana marsanii rooba roobuudhaaf deemu dura bu'anii galaana kana karaa galaanaa marsanii osoo irroobne galaana marsanii roobni osoo irroobne galaana marsanii akkuma jiran sana osoo ajjechaan hin dhumne waan ajjechaa namatti murteessisiisu barachuun barbaachisaadha. Seera biyya takkaa seera biyya fedhee kan Chaayinaa kan Awurooppaa fi kan Afrikaa
kanneen jiran seera jiran kana aadaa jiran barachuun barbaachisaadha jennaa. Egaa obboleeyyan keenya ka du'eefis rabbi rahmata haa godhu. Sagaleen kunoo gizee dhaggeeffannu waa imimmaan nama qabsiisa nama boosisa jechuudha. Haadhaaf ilmoon ogguu halaala ta'anii akkasitti walii dawwalanii an du'aan jira ogguu jedhan dhugaatti hin fakkaatu kijibatti fakkaata yoom galaa yoom deebi'aa inumaa'uu gariin onneen isaa dhaabbachuu hin oolu jechuudha. Nama obsa cimaa qabu malee nama obsa cimaa qabu malee onneen isaa dhaabbachuu hin oolu onnee dhaabbatti jechuudha. Kunoo anis si wajjiniin kutaa anas rabbi si wajjin na haa fuudhu rabbin anis lubbuun kiyya ka dabartu rabbina haa godhu ilmi namaa du'aa ofitti godha jechuudha. Waan jabaattee dhiira boochifti. Egaa daawwattoota keenya viidiyoo kana immoo sheer nu godha. Magfiraa kadhachuu qabna ka du'eefis magfiraa kadhachuu qabna ka jiru biras rabbi haa dhaabbatu jenna. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Umaan jenne ummaayye uma rabbi jeetuutu dhufe malee namni isaan umaa waan godhuu hin danda'ani. Yoo nyaateeroo sirraa kuta yoo rabbii taatallee wallaahi billaahi ati kutta yaa abbaa yaa haadha tiyya wallaahi billaahi dhugaatan irraa beekuta yoo tiyya rabbi roonaa bitu. Lakki ummaayya gama isaaniitiin gaata beektee isaan dhaammaddu ja'anii gama ilma namaatiin. Yaa ummaa tiyya kabadaasaa baate yaa baatu yaa haadha tiyya. maal taate ijoolleen ta'e maal taate kamina koo qabdii misla. Yoo xiyya naqee maka banii na fudhanii itti wal jaaranii diriirsanii lafa kaaneeti. Akkiin jire. Ati yoonii fi liqii takka namarraa liqeeffat. Liqii sirraa qaba san liqii sannaa fanni yoo siin jedhe horkachuu ni taatiya. Taatuumi. Akkasii atis kaa jabaadduuti yaara anis rabbuma na uume santuutu lubbuuti janaa fidii jeefna irraa fudhachuu deema. Akkasiiti ammaan tana dhadhaammaddaa jaaniiti har'aan tana dhufanii waraqaa na fidanii. Akkasitti boru ganama isaa lamarratti naan jaani. Kudha lamarraa akka saa lama. Akkasitti saa tana lamaan jidduutti beeytee. Wanni rabbiin jee beeytee wanni hin oolamtu beeytee gaattis ta'e anis ta'e ani ammoo ati kamummaa xiyyaa taatee wannan ta'iniiti. Lakki waliin nu fudhachuu miti abbaa akkasii miti dhagaye. Ati jettuus yoo rabbiin jee malee wanni taatu hin jirtuuti beeytee rabbumaa ta'u kaana ilma keessan kana isin dura oofe. Malee waan biraatii miti wanni takka wanni rabbiin jee oolchuu hin danda'anii beeke. Wanni taatu abbaa kiyya numa sabbarta malee wanni biraa wanni takka wanni taatu hin jirtu sabbartee dhuma rabbi irratti saabamta innaa lillahi beekta ijoollee teenyarraas guddoon suma. Wallahi waa takka waa yaadduun qabduuti ijoollee teenya dasii gadii sarafaa sabbarsiiftu mukaa malee anuma rabbiin tuutsantu na dhufe ilma nama dhufaasanii. Dhagee waan boo'inii dhagee kijjee. Kalau saya kerja dari sini, saya kota bulan dari dua itu nak kota dari sini. Ayah, yang mana anjane di urut ki, karena masih lihat tinggi mah. Kele ni sama dengan saat gara-gara dana ni dapat jadi pihak manilai sehingga hidup pada itu saya. Akkasitti jabaadhaati jalaataa fi hundaa'u masgidaalee jiru hundatti salaatul qaa'ima kanaadhaa manatti naamee dhageesse. Eleen tuna gama horii baasanitti naafne jabaadhuuti
أبا قلت لي تنالك السلام عليكم دعائي سرنا قدي سنجاجين يا سيدنا يا تسير بوشني سي جنما ساعة ولا مرة كفاتني أما ساعتي لما في كناتني دول كيسنا تشبو دموني أجيزني كنا تجرا لما كنات أما سيورا خليت أجيزنا ملك إذا كمتى جبتوا كوجا خنا أركانو ميرني شرف سادا برا ويا نيجي كلا ما نيجي ميتا ويا نيجي ميتا كابا شرف برا كمان لما نيجي ميتي أني كم إنسان الرانتنا فودا مني كلا كنا ساعتي تكبود هبوا الرجل يا في ساعتي سديتي في ولا كاتي دفنيتي مكاساني في دني سلفتا بقى عجنيني وتمني أكسبين عبد القادر محمد سراجا موفي محمد جندي حاجي كدانا من جامو أكيد تعرف ولا ربي جي مودا برجرما وامتني جنا ممو ساعة تكبو دني باسن كلا ساعة تكتني خليك في أمان الله دقيقة